Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadha. Amma siran deebi'ee Waaqayyo guddaadha. Daa'ima duutu mana qorichaa keessee kan dhufte. Daa'imni kun oksijiinii turra jira. Daa'imni kun mana daa'imaa keessa ciisaa jirti. Daa'ima kanachitti dhiyaadaa as keessa ta'aa jirta. Kanaaf haati daa'ima kaarsii baattu kottu. Fixeera. Nama biraaf an kadhachuuf jedha. Daa'ima eenyuuti? Kamiin? Lakki. Sati baattu hin jenne. Meerre? Eessa jira? Rifeeri Addis Ababaa hin deemne? Kan eenyuuti? Amma hakiimonni dadhabanii fala wal dhaalanii Addis Ababaadhaa bukkee ta'anii boo'aa jiru. Keessa sirri moo sirri miti? Keessaa ba'uuf nafseen hiixattee hafteetti. Mucaa diimaa bareedaa waan inni fakkaatu faranji fakkaata. Kan inni jiru somba isaa irratti qilleensi rukutee sombi isaa kun kaansarii ta'e. Dhugaa Waaqa iddoo kana dhaabee amma dhaqeen fayyisadha Yesuus. Ameen. Harka keessan achi ol kaasaa. Waaqayyo naaf dhufeera jedha. Kan obboleetti keetti timini hoyyaa za'uduutti geessisiin hin jenne. Torban irraa mucaa fayyaa fiddee dhufti. Ameen. Ilaa kallattii kanaan jirta. Mormitu baay'eetu sirra jira. Warri si morman kun dhossanis si mul'isa si mormu. Yeroo ati waan bareedaa argattu dur sirratti ijaaraman. Ollaadhaan bura dafifatu ta'anii waa'ee keenyaatu ati moo maqaa isaanii dhooftu jara sanaadhe Waaqayyo ulaa sirratti baneen ashkarii kee godha'e. Gooftaan jira jedha ayyaati. Ameen. Eeyyee inni isaan yaadan narratti hin ta'u jedhime isheen kun sirratti yaadaan jiranii garuu lolli sirra jiru garuu galgala ganama simboossanii garuu sirri moo sirri miti. Amma isa ammaa kana rakkoo keessan jirtu ati. Manatti galuu yaadda'an jirtu ati. Dhuguma yaadda'an jira. Attamittam eessan naqa jechaan jirtu ati. Bakka naqu dhabeen jira hundaan kee mana kiyyaan nuuroo kiyyaa hundaan gubachaan jira namni foon koon laalaan jira. Har'a galgalame bifni kee addaate sammuu isaaniitti gaaffii ta'e ergamaan tokko si dura mana keetti galeera. Namni torban kana kadhannaa mannoo qabdu qaxaroo qabdu. Namni kumichaan harka keetti ol baase qaxaroo kan qabdu. Namni torban fuuldura kee jiru kana qaxaroo qabdu hin diddee utuun si ta'e iyyaan dhufa kottu kottu gurbaanni sun maani qaxaroon kee eessatti daa'imni kee iski abbaan daa'ima kanaa kun ootti mucaas daa'ima isaa fidaa. Daa'ima kana maal ta'e? Baay'een gadda. Haati isheedha. Daa'ima bareedaa kanattu qaxaroo qaba. Hakiimiidha. Gaafa dhaqan funyaansaa baqassu. Funyaansa irra baqasanii tuubboo achii gadi somba isaatti gadi gashu. Halkan kana daa'imni kun rakkataan bulu. Cannaqamaan bulu. Akkasitti haachaan bulu. Har'a dhaqeen keessaa fuudhee. Jarri iyyuu ilaalanii sombi isaa fayyaadha jedhu. Qaxaroon isaa eessa? Maal? Baay'een gadda. Baay'een gadda. Ati maal isaati? Atoo? Atoo buleetti isaati? Baay'een gadda. Bacirraash tiruunsaa feelii godheera. Tiruunsaa hojii hojjechaa jiru. Sirri moo sirri miti? Eeyyee. Isa dhumaa du'aaf qaxaroo du'aa amma hakiimoon akka jedhan yoo miillana qaxaroo sana ga'e jedhan malee akka inni du'u beeku. Sirri moo sirri miti? Eeyyee. Yoo qaxaroo sana ga'e fidaayyeedhan ammas falan qabu isaan akka inni du'u beeku. Indaan isin gorsaniiru.
Isinin gorsine jo. Gorsani. Ammaaf qabaa galaa torban fiddu jedhanii. Yaa. Ammaaf qabaa geessaa manatti torban deebistanii ni ilaalaa jiru. Torban kana keessa akkani du'u beeku. Ani sila dhagaan jira torban kana keessa mucaan bareedaan kun akkani du'u. Ishee ati maal saati? Kottu bo'aa. Akimoonni torban tokko yoo ga'ee torban tokkotti fidu gin torban tokkoon ga'uudhaan. Kan nama uume akimiidha moo Waaqayyoodha? Abeessa bana nama lan si godha. Kan nama uume eenyudha biyyaa? Innis akka jedhee isinitti himate nan joorsinaa naan hin taphatinaa ani hin fayyu ani murteeffadheera akka hin fayyine beekaadha. Eessa manni keessan? Yaa nama Waaqayyo ani alabbeenaa jira anaan dhukkitee akka qaxaroo isaaniitti qabanii mucaan laafina dhaqilaani malee beellama qaba opereeshinii ta'uu bisa dhoksinee jiratte jaarsa guutti hin dasiistani isatti dhoksinatti beekanan dhuma isaatti. Ija kee banadhu. Induoi ni gurba kenar kake dua terkalati kana duka deemu danda'u tokko lama sadi mootiin du'a cabe arka kee tolkaas tiruunsa samaa'i dhuftee galteetti jabaadhu na ilaali du'uma fayyuu barbaadda Fayyuun barbaada. barbaadda na duuka deemi abiddaanan barbaade beekta lafi kee isaa yetteeta garaan kun afaan koos Kau meni? Unta idos kera bakal Hindu aja deh mati idos kera. Kai. Hambulisha, Fik. hambulisha, 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 hambulisha. Gurba, ati maali fidde ingargaarte? Asumatti hin gargaare malee Maal taanaan? na gargaarii qabeetanii malee kophaa kiyyaa si geessuu hin danda'u naan jette. Iyo maqaan isaa guutama kai hin qabin namtu. Kakubaanne akkamitti duuna, kakubaanne akkamitti duuna, kakubaanne ergaa baanne akkamitti duuna, ergaa baanne akkamitti duuna. Akiminis gaarii guyyaa ja'atti du'aadhanii obboleettii isaatti kan himan kunootti. Guyyaa ja'a yoo lubbuun isaa eege immoo meebii fideedhan bakka akkaan itti bu'e hin du'u guutaan. Micaa maal si dhoowwa yeroo kaan deemuu dadhabdaa? Tokko Nyaata nyaadhu tokko bishaanuma waan ta'e dhangala'aanan jiraadha. ishee Harkana qabanii fana kaasu yeroo tokko giddiin kaa lafaayyuu. mee taa'i kai ati ishee taarteetta xiqqoo maaliif na dhossitaa? Dhuguma baay'ee maaf na dhoskite Akka boleessi koo du'u. akka beellama qabu hidhatti ni himne Isheen immoo dokterii isa guyyaa ja'a du'atti himnaan si dhossite. Ati ulfa yoo na dhageesse miidhamta jettee si yaadde. Obboleessa koo dhabee sirri moo sirri miti? Itti qabi. Obboleessa koo dhabee si dhabuurra jettee si dhossite. Sirrii kuma eeyyeen isheen garaatti baatte asiin haadhaan qabnu yoon itti immoo cinqiirratti cinqiin itti dabalate. Haadhaan qabdan isin immoo haati keessan ishee dhuma. Aannan akka haadhaatti nan dhoska isheenis haadeessu yoon du'e immoo giddiyyuun dhageesse. Taadaa akka jettee dhufe isheen du'a isaa kibni itti himnaan isheen immoo haadhaan qaban ijoolleen kun. Isheenis nu jalaa duutee gurbaan nu jalaa du'a jettee gasheessite. Innaadhaaf abbaarra caalu. Iski an takka waatu na dhibe. Warra waaqan qabne attam ta'uudha. Iski mee yaada. Amma jedhee amma tiruun dhaabateera. Tiruunsa keessa jiru. Sini mau sitti manir. Nasi mana bakal? Jiraachuu danda'u. Injiraachuu danda'u. Torban nama ta'e gaafa silaa jiraachuu danda'anii bakka qorri cuma ta'e. Kottaadha. Siyaasa
waaqayyo jiru jedha. Laala goototee fidee gamoo dhufe shanti birmaraa illee jaamni birmaraa illee qaxaroo illee